Yesus tu sirratti gooftaadha sittani mee bu'aan immoo Yesus karaadha dhugaadha jireenya Yesus tu gooftaadha waaqeffatatti waa Yesus lallabdaatu biyya lafa hojjetu kana taatanii immoo guyyaa jala geessu kanuma sinin jechuu bani Yesus jireenya miti gooftaa miti jechuun nama siin falme jedhamu akkamiin falmaa cabina sirratti esse tikkiklanya amantii keessa gaafatan ustes amantii kobeente okan ortodoksiidha isarraa kai amantii kee ragaa macaafa waan hin qabne kasirratti himate taraame qaymate intero taraame qaymate ragaa macaafa qulqulluu qabadhuuti koottuti obsa taraame qaymate manu kun gurran qabu manu kun asteetii amantii waaqayyo kasiidha waaqayyo kanaadha hin jedhin Kiristoos waaqafi lafa kana uume Kiristoos waaqafi lafa kana uume goota taana nama wajjin inaasai Kona nasa. Tiji Oromo waaqeffataadha. Oromo waaqeffataa beekta miti tiji. Akkas ittiin birre yaa akkas gurbaan. Oromo waaqeffata tanan irraa buuku aragaa dhugaa itti mee waaqaf lafatoo bakka waaqalfafa. Inni quraanattis amanaan jiru wangeelattis amanaan jiru bar. Wangeelattis amanu. Quraanattis amanaan jiru wangeelattis amanaan jiru namichi koo. Akkasi. Isaanis immoo ittiin cabacabuun qaban kagaafii gaafatanii buusanii loojikiin hojjaasaa'uu ni dandeessa amantii ta'e fudhachiisuu ni dandeessa kun asiifin kanna hojjaasaa'uu ni haasota hojji. Obbole samaanyi obsaat kikkilanya amantiin kee. Amantiin koo waaqeffata. Kiristoos akka waaqafi lafa uume beektamoo hin beektu. Kiristoos akka waaqafi lafa uume. Wajjinaan uume akkamittiin beeka wajjinaan uume. Okay. Akkamitti akka uumame immoo na wajjin haasa'isitan hima. Ati akkamitti waaqa Kiristoos teessee ilaalaa jirta waggaa waaqaaf lafa uumuun. Lakki biraan teenye ragaatu jira. Yoo waaqeffataa yoo taate ani shaadaan qabachuu ilaali. Ani shaadaan qabachuu hojjaasa waa'ee shaadaanis hojjaasa Kiristoos gooftaa fudhachiisin talo. Dhiisi waan quraanaati wangeela keetti lallabadhu. No. Quraana kee natti mi shaadaan qabachuu keetii tikkilanyaa itti miti shaadaa qabadhu. Tikkilanyaa amantii keessatti shaadaa qabadhu. Waan akkasiidha waan akkasiidha hin boortiin amantii tiirfattee waaqeffataan amantii kan jedhu hin jiru macaafa qulqulluu irratti waaqayyootu waaqa keetitti amanu gurbaan hin amanu macaafa keetitti waan jedhu sirnaan kabajaan akka dubartiititti akka qeyrootitti innis akka qarreetti asitti haasa. Akkanatti daqiiquma shaniin si kana itti lallabadhu gaafadhu Yesuus tu'uumee hin uumne bira jirtaas jechuudha kabajaan. Sin gaafachuu dhufeen isa gaafii gaafachuun dhufee yeroo nuti. Gaafadhu isa amma nuti gaafadhu isa gara gooftaa. Gooftaa fudhachiisa. Sin gaafachuu dhufee. Gaafadhu isuma tana gaafadhu. Isii tana gaafadhu amma waan cifa. Akka jettuun Yesuus uume gaafadhu birraa si dhorku kuno afaan hin toofanii. Gaafis gaafachuu dhufee obsaa miti obsaa nan dubbisa karaan barbaadeen. Sin gaafachuu dhufee gaafii dubbisa obsaa jirta abbootoo gurbaa. Jira. Gaafadhu isii firraa dhoo taraa meeqa gurra qabda firraa dubbadhu anaas irraa dubbataa afaan kol fuudhii gurbaa. Amantii keessa madhuuti waaqayyo Yesuus tu siis uume. Yesuus ani bare amantii kee waaqeffasaadha. Dubbadhu Yesuus uume sin jedhu. Uumamni amantiin kee jirtuu sin jetti wangeerra jirtuu sin jetti. Waan natti ittiin bultu waaqni keessa kamiidha? Uumaa koo. Uuma sun eenyudha? Uumaan uuma dhagaa uuma dacheef samii dhala namaa hundayyuu uume uumaa ta'uu isaa eenyudha inni abaluudha eenyudha? Yesuus jedhu uumadha. Uuma sun eenyudha? Waaqa. Waaqa ragaa qabdaa? Okay, ragaa naa kenni bee kana kecha kan macaafa kecha. Waan dacheef samii si uumusaa akkamiin waan ragaa qaba. Akkamitti akka uume waan sun eenyudha eessa jira maal fakkaata isti macaafa keessaa yookiin quraana keessaa naaf kenni ragaa. Doktor si taate naa kenni dhaqi 81 kecha galii. Ente soo taate 66 kecha galii koon naa kenni. Maal jette? Waan waayiti. Eessa akka jirus maal akka waawayii gaafa jennu bakka waan maqodaa xiqqoo ishii jira miti biiffee keessa jirtu wayii jennee dabarra. Saanii miti waaqa jechuun waa jechuun nama fakkeenya jechuma waaqa jedhu jecha afaan Oromoo akka kalaqe hubadhu. Waaqa jechuun jecha lamarraa dhufe waa fi haqa waan haqa
waan haqaa ta'uu sammuu ati uumamtee dacheef samii ati uumamtee dachee kanarra deemu ija gurra ammaatti kanas gaafachaa jiru kanas gaafachaa jiru waaqatu uumaa kooti jettee waaqni sun isa kami waan uumaa kee ta'uu ragaa maalii qabda waaqayyo lafaa fi kana samii kana uumuu ragaa maalii qabda muslima sootaate quraana keechaasidi phinte sootaate macaafa keechaasidi intan cabaa cabinaa maqaa waaqayyo miidiyaa irra teechanii waan suni kami ka waaqaf lafa uume dubbadhu waaqeffataa wataate waan kenni waaqaf lafa uumuu isaa beektu sun kami asin bayra ga macaafa keecha daf uumameen jiru dacheef samiin namni uumameen jiru ati kana jedhi macaafa keecha uumuu isaa maalitti beekte garagaan qabaanne macaafa maalan wallaan waaqeffataan beektu wallaan ta'e uumamtee jiraachuu kee beektu fidi raga wallaan ati uumamtee jiraachuu kee wallaalte qo'ame uumamtee jiraachuu kee wallaalte beeka garuu eenyurraa akka maaliif akkan laa ragaan qaba ka'uu na gaafatan maaliif akkan uumame eenyurraa akka uumame sanyiin koo eessaa akka ka'e ragaa keessaa fiddi ati fidi ragaatti ni uumamte Macaafan qabani waaqeffata macaafan qabani maalitti taasofta innoo gaafichi maadha amma gara peente wada peente matallan jedhee miti namtichinu garas gaafi deemna sanirraa qabanan bu'a daqiiqaa lamaaf hin deemtu gaafii gaafattee si gaafanne miti si gaafadhu gaafatamuu fiyyamamaadha miti